Shamar kafuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muunqasi faana turaan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti xiinxaleeyyiin Amaara daandii guddicha gara Finfinnee fi Dasee geessu cufanii jiraachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasa kanaa Abdallaa Meewaan qindeeffate qaba. Daandiin guddichi gara Dasee geessu cufamee jira. Humnoonni shororkeessaa mootummaa naannoo Amaaratiin hoogganaman faannoon daandii guddicha Dasee geessu cufanii jiraachuu maddi keenya madda nageenyatti hime. Faannoon Amaaraa rakkoo qotee bulaa Oromoo Walloo irratti uumee wal qabate qotee bulaa Oromoo Walloo yaalafiistee tajaajila barbaadu akka hin arganneef daandii guddicha gara Dasee fi Finfinnee geessu cufanii jiraachuun dhaga'ame. Daandiin kun bakki itti cufame magaalaa Shawaarobii fi Makkannaa Xaayyeetti yoo ta'u manni keenya kamsee fi dawwee irraa akka waliif hin darmannes liyyuu hayileen karaa kana cufee jira jedhu gabaasni nu ga'e kun mootummaa naannoo Amaaraa ifatti faannoo hidhachiisuun qotee bulaa Oromoo Walloo irratti bobbaasee lafarraa duguuguuf kan kaayyeeffate ta'uun beekamaadha. Gama kaaniin liyyuu hayilee fira qotee bulaa Oromoo fakkeessuun bilxiginnaan soba afarsaa kan jirtu yoo ta'u manni keenya soba moosoo hin taane dursee dammaquu qaba ergaan jedhu darbee jira. Odeeffannoo dabalataan ilmaan Oromoo mana hidhaa Awaash turan gara kamisee deebifaman. Ilmaan Oromoo kaaba Oromiyaa Walloo irraa juntaa deeggartan maqaa jedhuun ji'a muddee keessa godinicha bakka garaagaraatti qabamanii kan ajjeefamanii kaan mana hidhaa garaagaraa keessatti gidirfamaa akka jiran isiniif gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Guyyaa har'aa hidhamtoota Oromoo Walloo maatii irraa fageeffamanii mana hidhaa mooraa waraana Awaashitti hidhamanii turan gara magaalaa kamisee ol deebisanii akka jiran maddi keenya madda nageenyatti himee jira. Ilmaan Oromoo godina kana keessaa qabamanii hidhaa jiran kun lakkoofsaan 10,000 ol kan ta'antu mana hidhaa bilxiginnaa keessatti gidiraa hamtuu akka argaa jiran irra deddeebiin gabaasaa turre. Warri hidhaman kun irra hedduun maatii harqalleeyyii yoo ta'an maatii isaanii irraa hidhamuun maatiin rakkoo qaala'insa jireenyaatiin akka malee dararamaa akka jiran himatu. Lakkoofsi hidhamtoota Oromoo godina kana irraa hidhamanii baay'atuun bara mootummaa bilxiginnaa kana keessa qofa akka ta'e lakkoofsa hidhamtoota irraa hubachuun danda'amee jira. Maatiin hidhamtoota kanaa bakka jiranii dhagahanii akka dhaqanii wal arganiin namuu odeeffannoo waliif laatu akka qabu ergaan jedhu darbee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii lixaa waraana bilxiginnaa haleelaa jiraachuun barame. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii lixaa waraana bilxiginnaa haleelaa jiraachuun barame. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii lixaa waraana faashistii Abiy Ahmad irratti tarkaanfii laalessaa fudhataa jiraachuun dhaga'ame. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn zoonii lixaa ona Anfiiloo keessatti waraana ergamtuu bilxiginnaa haleeluun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Abdiif gaachanni saba Oromoo WBOn zoonii lixaa guyyaa har'aa jechuun eebila 19 bara 2022 ganama irraa kaasuun godina Qeellam Wallaggaa ona Anfiiloo keessatti waraana tiksituu impaayera Itoophiyaa hedduu ishee ajjeesu kaanis madeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zooniilee garaagaraatti waraana isaa eebbisiisuun kaanis eebbisee dirqamaaf bobbaasee gumaa saba isaa baasaa jiraachuun beekamaadha. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn hawaaru. Eegaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaatti fufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.